jaarsa argachaa hin jirru yookiin heerumaan jirru biyya keenya irratti jaarsa malee dulloomaa jirra jedhanii jiru. Dargaggeeyyiin biyya keessaa shaamarran araba jirtu jallajanuudhaan fuudhaa jira. Nuyi warra shaamarran biyya keessaa quba hin jiru nu gaafatachaas hin jiru. Akkuma nuti biyya keessa jirruyyuu quba hin qabanii jechuudhaan beeksisanii jiru. Kanaaf miidiyaaleen akka feesbuukii, iimoo, teelegiraamii, waatsaappii fi kanneen biroos nuuf haa cufamanii nuti yoos biyya keenya irratti heerumna, yoos biyya keenya irratti jaarsa arganna, yoos biyya keenya irratti kabajamna. Kun ta'u taanaan immoo shaamarran araba jirtu wajjiniin wal dhabiinsa biraatti nu uuma jechuudhaan beeksifatanii jiru. Oduu biyya alaatti yeroo jennu shaamarran araba jirtu nuti gara biyyaa galuu sodaannee jirra jedhanii jiru. Sababiin sodaa keenya yeroo nuti gara biyyaa galuu dargaggeeyyiin biyya keessaa booleetti nu eeggachuudhaan qubeellaa nutti kaawwachaa jira. Sodaa kana mana maadaamiitti dulloomaa jirra jedhanii jiru. Kanaaf dargaggeeyyii biyya keessa jiraniif akeekkachiisa akka nuuf laattanii nuti gara biyya keenyaa galuu qabna jechuudhaan beeksifatanii jiru. Oduu wal fakkaatuun dargaggeeyyii tokko akka gaafannetti miidiyaaleen akka feesbuukii, iimoo, teelegiraamii fi kanneen biroo akka hin cufamne kuni gonkiifillee waan hin taanedha jechuudhaan beeksisanii jiru. Nuti feesbuukii, iimoo, teelegiraamii fi kanneen biroo hin fayyadamu taanaan hirribni nuun qabu hirriba malee dhaabannee bullaa jechuudhaan beeksisanii jiru. Hojii kan nuti hojjennu daataa guuttachuudhaaf malee qoqqoo keenya nyaachuudhaaf miti jedhanii jiru. Kuni gonkumaa kan ta'uu qabu miti. Miidiyaaleen gonkiifillee cufamuu hin